Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shamar kafuni kabajamtoota daawwattoota Asha and Kadir family akkam jirtan kabajamtoota keenya isiniin jecha arra guyyaa Jummaatiin deebinee dhufnee jirra. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya Jummaan dursa mootu ani Jummaa deemuun ka'e haati maamee qopheessiteellee kabuumee dadhabiyyoo arra hara nagalfachiisi. Yeroo tokko tokko sonnaa dhallee egaa jaartii gargaaruun naan jette. Ega akkuma sana illee egaa mee arra bakka isii bu'ee meeshaalee isin agarsiiseetiniin baha jedheetiin yaade akkuma argaa jirtan kana meeshaalee baay'ee babbareedoo ta'e meeshaa obboleettii teenya sa'aadaa qabannee dhufne jechuudha. Meeshaan sa'aadaan baay'ee hiriyaa isiitiif bitti sa'aadaa hiriyaadhaaf kan meeshaa isii qabannee dhufne rakabooti abbaa gadaa qabdi. Kabajamtoota daawwattoota keenya rakabooti abbaa gadaa akkuma argaa jirtan kana kun kaameraamaaniin keenya isin agarsiisaa jira. Sini kudalama fi akkuma san immoosu fermiloo qabdi kajabana rakatan qabdi akkasumatti walumaa galatti qarshii 3,100 jechuudha. Itti aansuudhaan immootu rakabooti ifa qabdi rakabootiin ifa asuma kana bira jiru kanaadha qarshii 4,000 jechuudha. Innillee sini jahaa fi akkuma san immootu fermiloo qaba jechuudha. Innillee bakka jabanaa fi waan adda addaa irra kaawwatan. Itti aansuudhaan mandajaa karabaa qabdi obboleettiin teenya mandajaa karabaa isillee hin jira mandajaan karabaa qarshii 800 inni biraa immoo gabaabsee isinii hima kabajamtoota daawwattoota keenya inni biraa immoo maashina juusii qabdi isiniin jedha. Maashina juusii kun baay'ee maashina kwaalitii ta'edha. Meelaala maashina baay'ee kwaalitii akkaan baay'ee kwaalitii ta'edha. Qarshii 3,800 fi birrii 50 jechuudha kabajamtoota daawwattoota keenya. Meeshaa kwaalitii ta'edha. Jookii lama qaba. Jookii xiqqaa hin qaba. Kan yeroo keessummaa namatti dhuftetti hojjetanii fi kan mana keessatti yeroo dhuunfaa ofiitiif hojjetan qaba jechuudha kabajamtoota daawwattoota keenya. Itti aansuudhaan immootu jookii warqaamaa qabdi jechuudha. Jookii warqaamaa lama qabdi. Jookii warqaamaa baay'ee akkaan bareedaa ta'e dhugaa dubbachuuf yoo ta'e yeedubaa komboleetti jedhaniitiin akkam bifa saniin mogga'eefii jira jechuudha. Rakabooti dimlaayitii kana wajjin maach wal godha. Meeshaa jookii lama qaba akkuma san immoo jookiin tokkichi burcuqqoo 6 qaba jechuudha. Baay'ee namatti tola. Kaameraamaaniin keenya irraa siqee isinittis illee siqee isin argisiisaa jira. Kufee ka'ee hojjetaa jira jechuudha kaameraamaaniin keenya. Itti aansuudhaan ammallee distii seeraamikii 4 qabdi jechuudha. Distii seeraamikii baay'ee bareedduu taate qarshii distii seeraamikii qarshii 8,000 bitame distii seeraamikii baay'ee kwaalitii taate dhiyeessineetii jechuudha. Itti aansuudhaan sarvisii warqaamaa isiniin jedhee jira. Sarvisii warqaamaa qabdi jechuudha obboleettiin teenya. Distii seeraamikii taanaan sarvisii warqaamaa qabdi. Sarvisii warqaamaa sun baay'ee kwaalitii kan ta'edha. Kan yookaan itirraan kan adda ta'e akkuma kaartoonii duubatti argaa jirtan kana keessisillee akkuma kana qarshii 3,500 bitamti jechuudha kabajamtoota daawwattoota keenya. Warroonni chaanaalii kanaaf immoo haaraa taatan laayik gochuudhaan akkuma san immoo hiriyoota keessanii sheer godhaa isiniin jecha dhaamsa koo isiniif kenna. Inni biraa immoo chaanaalii keenya kana Amaariffaan hojjechuu qabnaan dirqama Oromiffaa yoo hojjenne maaliif sheer walii hin goone hiriyoota teessanii sheer godhaa. Akkuma san immoo viiyuun kun viiyuun isaa akka ol ka'u immoo laayik godhaatii namoota biraa akka ga'u godhaa isiniin jecha. Inni biraa meeshaan isiin qabdu qorii qabdi, buungee qabdi, boraatii qabdi, fal'aana qabdi jechuudha. Kaameraamaaniin keenya itti siqee isin agarsiisa. Qoriin qarshii 3,000 boraatiin qarshii meeqamee jira namni bakka tokkotti herreegamee qabame bakkuma tokkotti herreegamee daamee jira. Akkuma san saanii zirgii qabdi jechuudha obboleettiin teenya kaansee achumaan isii bira jira kun meeshaa babbareedaa ta'e baay'ee bareedaa ta'edha. Bifa tokkoon akkatti binneefii jira jechuudha. Itti aansuudhaan immoo saanii komboleettii abbaa 8 qabdi jechuudha. Kaameraamaaniin tokkoon irra deemee isin agarsiisa. Meeshaa kana akka inni bareedu laala. Tokko tiriidhaan takka shorbaa 2 kan immoo kan shorbaa 6 jechuudha. Kan kidaanii 2 illee shawannaa qaba jechuudha. Kan fandishaatu jira. Sarvisii immoo kan intinitu jira jechuudha. Sarvisii maali kun buddeen itti dhiyeessan kana. Saanii zirgiitu jira. Kan kuukisiitu jira. Baay'ee meeshaa kwaalitiidha. Meeshaa baay'ee das nama jedhudha. Mee kaameraameen keenya hunda isaa walitti fuudhee isin agarsiisaa jira jechuudha. Inni itti aansu immoo siinii fannoo qabdi jechuudha. Siinii fannoo baay'ee kwaalitii taatee fi akkuma san immoo meeshaa baay'ee namatti toludha. Kontirool biffee isaa keessa yoo kaa'atan meeshaa namatti toludha jechuudha. Mee ilaala.
bifa kanaan qabatanii dhiyaatee jira jechuudha kabajamtoota daawwattoota keenya. Dubai komboleetti jedhama. Komboleetti Dubai jedhama. Asumaan kanallee argaa talabachuu dandeettan isiniin jedha. Inni itti aanu immoo buleetiin teennaa televiziyoona inchi 32 qabdi. Siiniin fannoo qarshii 3,000 galeera yeroo ammaa kana. Inni kun baay'ee dabalee qarshii 2,600 ture 2,800 galee amma qarshii 3,000 galee. Yeroo duraanii irraa jijjiirama qaba. Kan duraanii irraa baay'ee jijjiirama qaballee baay'ee bareedaadhallee jabana addatti qaba. Akkuma san immoo kan aannanii fi kan maal akkasuma karaa ittiin kan jabana isaa kanatu guddaadha. Kwaaliti kan eeggate baay'ee bareeda. Hayyee itti aansuudhaan televiziyoona inchi 32 qabdi. Buleetiin televiziyoonni kun jechuudha inchi 32 double screen jedhama. Modeeliin isaa miwii jedhama. Akkuma argaa jirtan kana double screen dha. Meeshaa baay'ee quality ta'eedha. Qarshii 15,000 jechuudha. Itti aansuudhaan ammallee rootoo qabdi jechuudha buleetiin teenna. Rootoo guddaa kana akkuma argaa jirtan rootoon kun leetira 420. Rootoo qabdi. Rootoon qarshii 3,300. Distii hafuuraa qabdi. Kuukarii yookiin immoo distii hafuuraa jechuun isa kana. Akkuma argaa jirtan kana. Kuniga teessala isaa irraan baafne isinin beektan jechuudha faayidaa isaa. Kanaaf meeshaaleen obboleettii teennaa kana fakkaataa isin laaltanii talabachuu dandeettanii. Distiin hafuuraa qarshii 5,200 abbaa liitira wal dabra jechaadha. Akkuma 3,800 illee hin jira, akkuma 4,800 illee hin jira, akkuma 5,200 jira. Abbaan liitira 20 akka kana caalu illee hin jira jechuudha. Kun liitira 15, kan liitira 9tu jira, kan liitira 11tu jira. Akkuma liitiri isaatiin garaagarummaa qaba jechuudha. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa kana fakkaata. Meeshaaleen biraa immoo meeshaalee diishii guutuu qabdi jechuudha. Achiin kun kaameraamaaniin keenya argisiisaa jira jechuudha. Inni biraa immoo Feermusii adiyyaa 2 qabdi. Feermusii adiyyaa illee kaameraamaaniin keenya dhufee agarsiisa jechuudha. Kanaaf Indoneeziyaa yookiin Indoneeziyaa jedhama. Feermusiin kun feermusii mana keessatti baay'ee quality jedhameetiin dubartoonni yeroo baay'ee filatanidha. Nullee warri madhanneetti baay'ee quality meeshaa ta'edha isiniin jenna kabajamtoota daawwattoota keenya. Ani yaadni kiyya xumuree jira. Asumaan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jummaa mabruuk isiniin jedha. Nagaatti.